Oggura gabaa jimaa irra kaayame hordofuun baha Oromiyaa keessatti uummanni beelaaf saaxilamuu ibsame. Paartiin Koongiresii Oromoo oggura gabaa jimaatiin walqabatee rakkoon hamaan uummata baha Oromiyaa mudataa jiraachuu ibsuun mootummaan furmaataa hatattamaa akka kennu gaafate. Uummataaf filannoo biroo osoo hin dhiyeessin daldalaa fi sochii gabaa jimaa ogguruun gonkumaa filatama hin ta'u mata duree jedhuun KFO'n ibsa baasee jira. Jimaan akka Oromiyaattis tahee akka Itoophiyaatti madda galii fi dagalee jiruuf jireenya uummata miiliyoona hedduuti kan jedhe yoo ta'u, qonnaan bulaan miiliyoona 12 fi sanii ol ta'u jimaa oomishee kan jiraatu akka tahee fi namoonni lakkoofsi isaanii kanaa gadi hin taane ammoo daldalaa fi daddabarsii jimaa irratti bobba'uun galii kanarraa argataniin kan jiraatan ta'uu addunyaa guututu beeka jedhee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee kan federaalaa faayidaa fi galii jimaa irraa argamu sassaabuun ala oomisha jimaa fi oomishtummaa isaa guddisuuf rakkoolee qonnaan bulaa oomisha kanarratti bobba'an mudatan furuuf tattaafataa hin jiran kan jedhe ibsi KFO akka biyyaattis imaammatni ifa ta'e oomishaa fi gabaa jimaa irratti kan hin jirre ta'uu ibse. Kan ajaa'iba nama jechisiisu ammoo qorannoowwan yeroo adda addaatti gaggeeffamanis maddi galii miiliyoonotaa ta'e jimaa kana kan balaaleffatuu fi baduu akka qabu kan gorsu malee filannoo biraa fudhatama qabu kan dhiyeessu hin jiru jedhee jira. KFO'n akka hubannoo paartii isaaniitti yeroo ammaa kana oomishaa fi daldalli jimaa danqaalee seeraa deeggarsi mootummaa dhabamuu fi warroota golgaa mootummaa jala dhokataniin miidhaan cimaan oomishtoota jimaa uummataa fi akkuma waliigalaatti biyya irra gahaa jira jedhee jira. Keessumattuu danqaalee mootummaan daldalaa fi alergii jimaa irra kaa'een qonnaan bultoonnii fi namoonni jiruun isaanii daldalaa fi daddabarsa jimaa waliin wal qabate baha Oromiyaa keessa jiraatan akka waliigalaatti rakkoo diinagdee guddaa keessa galanii jiru jechuun ibse. Keellaawwan ministeera galiitii fi komishinii gumruukaatiin beekamtii hin qabne akkasumas barbaachisoo hin taane bakka hedduutti ijaaramuun isaanii sochii jimaa irra miidhaa cimaa geessisaa jiru jedhe. Keellaawwan beekamtii hin qabnee fi seeraan alaa kun akka kaanis ajajni komishiniin gumruuka Itoophiyaa dabarsees dhageettii tokkollee kan hin argatin ta'uu himuun ashuuraa fi qaraxni maqaa garagaraatiin jimaa irratti buufame baay'achuu bira dabree gatiin ashuuraa garmalee dabaluu isaatiin daldaltoonni jimaa qonnaan bulaa irraa gatii madaalawaan akka hin bitne godhaa jiras jedhe. Akkuma waliigalaatti yakki keellaawwan raawwatan wayita ilaalamu biyyi kun abbaa fi mootummaallee kan hin qabne fakkaata jedhe. Gama birootiin oggurri maqaa kootaatiin alergii jimaa irra kaayame daldala jimaa akka hir'atu gochuun gabaan jimaa akka laaffatu taasisee jira jedha. Daldalli jimaatis bilisa otoo ta'uu qabu caasaa dhoksaatiin humnoota golgaa mootummaa jalatti ijaaramaniin to'atamee madda faayidaa dhuunfaa namoota muraasaa ta'ee jira jechuun ibse. Wiirtuuleen gabaa jimaa jedhamanii magaalota Awwadaayii fi Baddeessatti ijaaraman haala ifa hin taaneen dhaabbata Oroo Fireesh jedhamuuf akka dabarfamanii kennaman murtaa'uun hubatamee jira jedha KFO'n. Sababaawwan kanaan uummanni baha Oromiyaa miiliyoonotatti lakkaayamu kan galii jimaa irraa argatuun buluu fi midhaan nyaataa bitatu madda galii biroo waan hin qabneef rakkoo diinagdee mudachuu bira dabree yeroo ammaa gara beelaatti seenaa jira jechuun beeksise. KFO'n rakkoo kanaaf qabxiilee furmaata jedheen jidduu keellaawwan beekamtii seeraa hin qabnee fi barbaachisoo hin taane hundi akka ka'an ashuuraan jimaa irratti garmalee dabalame madaalawaa akka ta'u dabalataanis uggurrii fi kootaan alergii jimaa irra kaayame hatattamaan akka kaafamu gaafanna jedhee jira. Rakkoo oomishaa fi oomishtummaa jimaa mudataa jiran furuuf akkuma seektara qonnaa birootti deeggarsaa fi xiyyeeffannoo mootummaa akka argatus ni hubachiifnas jedhee jira.